بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ونين دبتشو فدو أنا ممريتي يا متربى في أفوري شريعة ستين تينو ديما موتم ما شنين نقبي طلعن درتي نمبيغ طلعن سديسة إلى سلاسة سديسة درجي ياديك hangana keessaan gote warri amantiidhaa ifumaa fi nama godhatee mootummaan geeta malee mootummaa filtuuf jedha hangana keessatti hin dhageenye hin qabu jechuudha. Mootummaa hammaan dhaqabe keessa mootummaa wayyaaneedhaa isma kophaatu warra amantiiti waan amantummaa filee dirqii namarra kaaya malee kaara hawaasummaa amantii san qabuu godhatee mootummaa beeysa malee tokkollee hin dhageenye wooma guyyaan mukabaayitu ifiif warra amantiitiif nama godhee akka mootummaatti jala deema namaan ja'a takkallee qabii walkeetti hin dhageenye. Maqaa takkaan dhagayin an ammata 60 barsiisu jira. Maqaa takkaan dhagayamin biyyi teenya hawaasni guddaan kun islaamuma hin beeka malee واتكت اللي واندي صوفي جمتي في مبيخو سلفي جمتي في مبيخو وصحي ما أجينينوت واتكت اللي مبيخو كابو ونساء مبيخو إسلام يبيخ مالي مكان دي اللي خوني خدا دام باسو خونيس والربه مالي واندر جيرومتي وانجون كبيتو سلافو مكان إسلام ما مالي maqaan birootiis akka nurraa dhaabbatu jechuudha. Afeerraadhaan mootummaan teenya arbaas deemtu kanatti islaama Itoophiyaatiif afeerraa goote kana wahirratti gammanna wahirra jaalanna maaliif yooniif jenne waani bara hodduu rakkoo amantii keessa jirtuuf mootummaa gaafachuu turre hellattu ar'aan tana deebi'aa hin dhabnuu jechuudhaafi wahirratti gammannee jirra guyyaa saniinillee rabbiin nu haa eegu ammoo islaama Itoophiyaadhaa yoo taane amantiinis takka tanaafuu garegaree nu godhuun kunis akka nurraa dhaabbatu gama islaama keessaa yoo taates waan dogongora ajaa'ibaati nurraa dhaabbatu qaba. Gama mootummaa yoo taates yoo wallaala taates baru qaban yoo kan beekan taates nurraa dhaabbatu qaban. Namni maqaa walii baafnaan garegaree ta'e nuti arraas boruus islaamni Itoophiyaadha garaagarummaan qabu tokkumaa. amma roguunii fi dhageenyu salafii faajaan nu salafii tana agarreen beeynu dhageyneen beeynu yoonii fi ummanni islaamaa khawaan akkanaatiin nama darbatu taate ummanni islaamaa nurraa if qusachuudha qaba. Yoommoo mootummaa jaallee nuti hin jennu warri islaaminaa himatu kan maqaan nu tokko qabiitti nu takkaa maqaa nuti hin beeyne irra hamaan maqaadhaa waan abbaan hin feene nama darbachuu sunis nurraa dhaabbatuudha qaba. Dabrimmaas dhimmi islaamaa khani waayyaaneen fidde halkan fidde hizbiin bal'aan maraxateellee hin jiru ummata ulamaa ka biyyaa baasan kan gatan خهدن خنطرن تنافو وان دم اسلاماتي هجتنيس وان اقره امتا خينيا في اللي وبيتهون دندين امنتي اللي في وبيتهون دندين سنيفو دم اسلاما خوايان وجن دوفه اكنو الرادابتو خنموتما خبجادان غافن قويا 4 سني اسيتي يو توري 4 akkanutti dabarre mootummaan teenya guyyaa walgayii islaamni walgayuu kana
فرمات إسلاما يوهنو بات دم إسلاما خامته ديدمي في شان إلما أبان التوال دبرا خججير من قمن خاريون فمن قمن يو نرى دابا نرى داب دي موتمان تينيا يو دابو باتنيس حزبين إسلاما أمني بلان غافي ثاني اتفو جراتا موقسمان ويالي تندبرتي مقا هدو نو بافتي مقا هدو سنين نو غرفو سلت وقوتا كوابي نو انجتي وابو ما سنين هدو نو غرفتي وقوتا كمكراري نو انجتي مكراري سنين هدو نو غرفتي غرقلتي وقوتا كماس أباو جتي واحد دوران نو غرفتي نسي موتما تنا موتما تينيا چناد آبنا جنتي نيا قدوس قبنا akkasuma immoo gabrummaan biyya tana guututti nama biyya tana irraa kaate ta karaa wayyaaleedha ta karaa amantii nurraan kaane wanni amantii wayyaaleen nurra keeyse gabrummaan wayyaaleen nurra keeyse kan alaa fiddee al-ahbaal jettee nu fiddee nuun cafaquu turte sun hin jijjiiramne nurraa مالي ما كم سنين أما اللي قرق عليه مكان ما هو ما قاتا كان دقيني ثم يا مامون أجراو موتو ما ذا نغيستي سلافين أما نونجو سكان دقي أران دقي أديما أنا عمرين تيا أما تصدقت من شن أران دقي يتوبياتني إسلام ما بين شوفا تكب بين الناس ويانا وعدنا قال وني نتبال عليه فنولين مجلس ويانا نور خيز خنون شافكون رخيص خنا بلا عليه فن ماله كون شفتي توكو أولمود إسلام شفتي توكو إسلام توبي هاجرو شفتي خندي هاجرو خب هاجرو شفتي توكو نسواني أما تطورا نور رجلو قبل ما دوري لا نور رجل أما اللي نور ران سوسوني سنوان نتفقو جرا تندافع ويالي سنتك كشلة واني نور راش سوسوين جرو مالي مكانتها nuti mootummaa ammallee wanni gaafannu mootummaan tun teenya jennee cinaa dhaabbachuu jira halkanii guyyaa du'aayilee godhuuf jira yaadaa fi waan du'aayinillee cinaa dhaabbachuu jira majliisa wayyaalee nu dhaabte arrallee borullee ni balaaleeffannaan feenu mootummaan nu cinaa dhaabbatee nuti islaaminaan tokko namni islaaminaadhaan gargar nu baasuu deemu ammallee akkuma wayyaalee san ta'uudha ija sanii ni ilaalla nama islaaminaan arma keessa takka jedhu tokko beeyna malee islaaminaan lama jiru akkuma wayyaaleetitti taaksii kanuun gabroonfatu nu heddummeessuudhaaf nu yaade jechuudha yaanna nuti ulamaa keenya majliisni kaan tumee kaan hidhee kaan biyyarraa baasee haqa keenya nu saamanii ulamaa'ii teessee gartee barsiiftu masjiida keenya cufanii ulamaa warra gartee jummaa salaachisu imaamotii gaxariyanii madarasaa keenya cufan arraas boruus gadin jennu hin bulluuni hin ajajamnuuni firraayi buufna yoo arbaa kanarratti murtiin takka nuun kannamin jummaa as deemu akka waliigalaatti ummanni muslimaa ala gabbee sagalee isaaniitiin takkaan hawaasa keenyatti dhaamsa gartee dabarsina qaama mootummaatti gartee dhaamsa dabarsina ummanni majliisul alaa warri nu nyaatuu tureessan geefi isaanii gee waan gale beekuunis gaariidha qulfii tan caffee oromiyaatii fi tan federaalaatiis olomaa'ii tarakkabsiisanii hawaasa tarakkabsiisanii nuufi isin nagee wali qabna jaanii bakka sanii deemuu barbaanna dirqiidhaan akka duratti itti mallasee dhabbaan isaa yee kaydhan nu guuru san arren jiru aduun bariite na keessatti aduudha cuqqillaa dhiisaati kijiba firraaye managgalaa jennaanii qaama mootummaatiin nuti mootummaa teenya du'aa'ii godhuufi jirra bira dhaabbachuu jirra gizee hundaa'u nageyni keenya nagee agartee biyyattii nuutiitu itti abbaadha warri ammallee nagee booreessuu deemu jara firinxiixaa kana jara hattuu kana qixa sirriitti nurraa dhaabbachuu qaban mootummaallee kana gartee beeksifna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. yoonii fi gaafiin sirriidhaan deebi'uu baatte ummanni hawaasni walii galee karaa tokkoon deebisaa waan dhabeef jecha maaliif deebisaa dhabne jedhanii guyyaa jummaa kanuu fuulduraa kanarraa kaasanii mormii isaanii garsiisuuf ta'an. Namni osoo bakka san ganye shimbirroon mana waan roobaa dhufuu jiruu fi mana jaarratti waan ja'aniif ammumatti yaadee jechuu mootummaan ammatti yaadee osoo biitii tun rakkin akka hoggaa duraatti hin deebine
ammumatti yaadee waan kanatti yaadee gaafii sirriidhaa ummatichaa deebisuu qaba. Takka lammaffaa irratti nagee biyyaa kana nuuf fedha. Amantiin islaamaa nagee feeti. Amantiin islaamaa wanni isin nagee feetuuf daliilli takkaahuu ragaan tokko jechuu garsiisu. Akkuma mootummaan gubbaarraa kaasii ilaa jalatti tokkummaa humna jettu kanatti tokkummaa ummata islaamaatii dura fide waan taateef amantii teenyaa dura fide waan taateef tokkummaa feenaa tokko taanaa maqaa adda addaa ka gubbaa fi jalaan ubbaafame kana nurraa dhaabbatuudha barbaanna. Kun nurraa dhaabbachuu baannaan biitti kallaa qabne mootummaan kana alaafinnata fudhatuu qaba waan kana. Alaafinnata fudhatuu qaba. Osoo rakkinni san hin dhufne waan kana dura dhaabbatuu qaba. Majlisa ammaan duraa rakkoo isaa nuu ibsa. Rakkoo tamii fi tam qaba yoo hajaan taate jalarraa qaamnee gubbatti nama ajjeesan nama dhabamsiisan kana hunda nuu ibsa. Waan biyyaa dalaganaa ibsan yoo ni teenya hajaan taate wooma lamaan kanaan irraa barbaadan qara qiyyaan. Mariin guyyaa irraa kan gamtaan ulamaa Harargee irra mari'atte afeerraa mootummaan guyyaa arbaas deemuutiif goote qophaa'uudhaaf if qopheessuu qaba. Ammallee ummata majlisul a'laa ifin jiru majlisul a'maa kate dhimma islaamaa jee dhimma islaamaa kate san kan gabrummaa lammaffaa nurra kaaye waraaba isa lammaffaa ta'e mootummaa wayyaaneetii wajjin nu qoqoruu ture san adda nu babaasee dhiiga nu xuuxe san jechuu ummata islaamaatiif dalaga maqaa ji'uun shira adda addaa nurra dalagee sagalee teenya ukkaamsee maqaa keenya awwaale har'allee maqaa garagaraa nu baasee wali gara nu galchee wal nu aasisuu ka barbaadu. Mootummaan laalee ummata kana seeraaf nu dhiheessee akka ummanni harka dhiigaa kan wayyaanee wajjin nu qoqoruu ture kun akkuma gabrummaa sabaa harkannetti bilisummaa sabaa harkannetti bilisummaan amantiitiif waluma jala nu deemte ummanni kun nurraa dhaabbatee waan dabre kan ummata islaamaa godhanillee seeraaf dhiyaatanii ittiin nu gaafataman gaafanna. Qaamni mootummaa tokko yoo ummata kanaa wajjin jiraate harka keessaa akka fudhatu gaafanna. Nuti ummatni islaamaa ummata kabajaati, ummata naamusaati. Maqaa isaan nu maxxansan san hin qabnu. Dhibbaa dhibbatti ummata naamusaan gaafii isaa karaa mirgaatiin gaafatu kan nagaa barbaadu kan tokkummaa barbaadu. Ummanni kun waan tokkummaa keenya hin feeneef miidhaan isaan nurratti raawwatan ta yeroo dheeraa himamtee amman dhumtu mootummaan ni beeka laalee ummata kana akka nurraa dhaabbatan sagaleen teenya akka dhagamtu mirgi keenya akka nuuf eeggamu mootummaa gaafanna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نتي قمتان علماء هررقي لما وائي والقهي قيا أربع إلى الجسي مري بريدا قيسينيتي جرى قيان كن قيا murteessaa gaafii waggaa 40 olii keessatti nuu deebitu jennee abdachaadha. Marii bareedaa eega geggeessineen boodatti ibsa ejjennoo abbaa qabxii 4 of keessaa qabu baafanneeti jirra. Ibsini sakkaarmaan gadii kana taha tokko qaamni mootummaa kan majlisa seeraan alaa kana keessaa harka qaban harka isaanii majlisa dhiigaa kana keessaa akka baafatan kabajaadhaan waamicha dhiheessinaaf. Qabxiin lammaffaadha majlisni seeraan alaa kan ummata muslimaatiin hin filatamin mootummaa wayyaaneedhaa ummata keenya irra kaa'uudhaan yeroo hedduudhaaf dhiibbaa addaa irra geggeessaa turte hatattamaan haal duree tokko malee nurraa haa dhaabbatu. Isaan keessaa warreen ummata keenya saamaadhaatii fi gocha adda addaa kan hin taane irratti raawwachaadhaa ture seeraaf akka nuu dhihaatu. Sadaffaan walgahii guyyaa 40 kana irratti deebisaan quubsaan
waggaa 40 ol eeggachaadhaa turre yoo kan nuuf hin deebine taate guyyaa jum'ataa kan fuuldura keenyaa irraa kaasee ummanni muslimaa hundinuu akka biyyattiitti gadi bahanii mirga isaanii akka falmatan ejjennoo takkaan irratti waliigalleeti jirra. Qabxiin afuraffaadha. Nuti muslimni Itoophiyaadha. Muslima tokko, rabbiin keenya tokko, kitaabni keenya tokko, ergamaan keenya tokko, qiblaan keenya tokko waan taaneef jecha maqaadhaan suufiyyaa, salafiyyaa, wahaabiyya ja'amee nu qoqqooduun kun nuuf gahee akka nurraa dhaabbatu waamicha dhiheessina. Guyyaa 19 baatii 8ffaa bara 2011 akka lakkoofsa biyyattii, guyyaa 27 baatii 4ffaadha bara 2019 akka lakkoofsa Awurooppaadhaatti. Allahu akbar.